Ayyeega dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya kabajamoo addunyaa fi Oromiyaa bakka adda addaa jirtan akkuma yeroo adda addaa haala Oromiyaan keessa jirtu odeeffannoo isiniin gahaa turre har'as odeeffannoo haaraa qabannee dhiyaanneerra. Egaa akkuma yaadatamu adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee nagaa fi araaraa tolchee eega biyya galee asitti abdiin guddaa uummatarraa dhiyaachaa ture nagaan waarawaa akka jiraatu hawwuu fi wanti sunis dhugoomee arguu ture. Haa ta'uti adeemsa keessa hir'inoota waliigaltee sana keessa turanii fi gama mootummaa Itoophiyaatiinis mata jabeenyuma duratti baramirraa kan ka'e ammallee haalli dukkanaa fi sodaachisaa tokko darbee ni mul'ata. Keessaayyuu waraana bilisummaa Oromoo kan ilaallatuun adda bilisummaa Oromoo waliin yeroo garaagaraa ibsa walitti baasanii turani. Haala kanas adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin xumuruuf dhimma waraana bilisummaa Oromoo abbootii gadaa fi uummata Oromootti dabarsee kennuun isaanii yaadatama. Abbootii gadaa fi uummata keessaa immoo namoota akkasumas hayyoota kan dabalate immoo koreen teeknikaa hundeeffamee dhimma kanarratti bobba'ee ture. Bobbaa fi raawwisaa kan ilaalchises akkuma kanaan dura isinii dabarsinee waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa hooggantoonni zooniilee lamaan jiran kan zoonii dhiyaa fi zoonii kibbaa haala adeemsa isaarratti shakkii guddaa akka qaban keessumaa koreen teeknikaa immoo adeemsa sanarra utaalee miseensota lusaadhaan galchuu irratti xiyyeeffatee akka turee fi
kunis waliigalteerraa akkaan jirre ibsanii akka jiran ni hubatama. Mee waan kana haala waliigalaa akka odeeffannoo nuu kennaniif Jaaldhugaasaa bakka koo miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo koo argadhe dubbiseera. Jaaldhugaasaa haala jiru nuu ibsuu dandeessu? Wantoota hagammaa deemaa dhufanii gabaabbinumaan nuu ibsuu dandeessu? Gaarii yaala kiyya fayyaa ta'ii jalqabumarraa kaasee akkaataatti dhimmi kun abbootii gadaatii fi haadhotii siinqeetti dabarfamee ni gabaabsee warra keessan beekne hubachiisuu barbaada. Waliigalteetti bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'e fiixa baasuudhaaf yookaan hojii hiikuudhaaf irratti hojjechuu yeroo eegallu gara isaaniitiin walumaa galatti hundumaa irraanfatanii waraanichuma galchuu irratti kallatteeffatanii dhiibbaas nutti godhanii nuti immoo waraana galchuu qofa miti nuti waraana galchina karaa nagaas qabsoo goonaa humni keenya hanga inni kabajaadhaan simatamee hawaasatti dabalamee ittisa biyyaarraa hirmaatee akka nama booji'ameetti akka nama harka kennetti osoo hin ta'in akka nama biyyaaf dhaabbateetti gootaa tokkotti fudhatamee sirna mootummaa keessatti makametti qabsoo hidhannoo ni lakkifnaa jennee sana wajjiniin egaa ka deemu dhiibbaa wayii tokko malee karaa nagaatiin qabsoo siyaasaa galii keenya rukutuudhaaf goonu uummata keessatti geggeessuu danda'uudha waliin jenne. Lamaan gurguddoo kanatti wal taanee yeroo seennu isaanis waan hundumaa kana maleellee kan walii galle dhiisanii waraanichuma galuu irratti fuula deeffatanii kanarratti tuma wal rakkifnu booda gaamaan guddoonni biyyaa mee waan kana sin gargaarradhanii gidduu seenanii yaadallee kennanii akkasitti furadhaa akkastu karaadhaa jedhanii gorsa hedduu nuu kennanii katabbiidhaan nuu dhiyeessanii sanarraa fudhannee waliigaltee keenya duraanii irratti sirkannee marii goone koreen gara lachuutti irratti utubamtee sana yeroo goonu ammas dhiisaniituma dhiibbaadhuma akkaataatti argitee waraanichi dafee galu tokko barbaaduu irraa kaka'e galchuu irratti gaggabanii nuti immoo waraanni galuu ni galaa tokkoffaa akkaataa inni galu irratti qindoominaa fi qophii gahaa barbaada. Lammaffaa immoo waraanni galuu wajjiniin kan wal qabate kan addi bilisummaa Oromoo hojii siyaasaa bilisummaan soso'u sun waajjira banatu kan soso'anii hojjetu kun akka guutamu akka argite dura dhaabbannoo fi gubuun tokko kan isin jala naqaa jirtan kun kaa'u ka jedhu yaada yeroo dhiyeessinu afaaniin nu wajjinaa isaa duula bananii waraana hiikkachiifne galchina ka jedhuuni kanarraa gaamaan guddoon duraan yaada dhiyeessitee dubbiin isaanii deemuu didde abbootii gadaa dabalatanii waan kana gidduu seenuudhaaf gaafatanii nuti nu gaafatanii akkamii jedhanii tolee gaariidha dansaanii dandeessuu garuu yaaddoo qabnaa jennee yaaddoo keenya himne yaaddoonis maali jedhanii yaaddooni jarri kun fedhii isaanii guuttatuu malee waan karaa biraa jedhamu waan hin dhageenyeef nama hidhuun ni jira, nama sodaachisuun ni jira, horiidhaan nama bituun ni jira, nama doorsisuun ni jira. Yoo kana mo'attanii haqaan walqixxummaan nu gidduu laaltan ni dandeessu. Yoo kana sodaattanii gootan ta'an immoo boru irratti badii daladdanii saba Oromoo irratti badii daladdanii haqaan utuu murteessin sodaadhaan waan adda addaa keessa seentaniitu maqaan illee sin baddi. Murtii hamtuullee kennitanii seenaabballee badaa hojjettanii maqaa abbootii gadaatiin kana yaaddoo ni qabnaa. Gara keenyaan garuu isin irraa hirmattanii dhimmichi keessanis ka biyyaas waan ta'eef yoo hojjettan isinitti quufnaa isinitti samannaa isiniif yaaddoomnaa jenneeni lakkii nutti yaadda'inaa nuti haqaan hojjennaa jedhanii kakatanii gaa tolee jenneetti seenanii akkanaan egaa booda dubbichi sadarkaa mootummaanii fi nuyi walitti yaamanii nu fudhattuu waan kana irratti hojjennaa jechuu faraaramaa jechuu dhiibbaa goonaan nuti tole jennee mootummaanis tole jedhee akkuma miidiyaa irratti ibsame sanatti koreen teknikaa uumamee hojii kana ofitti fuudhee borumtaadhuma isaa waan kaleessumtii walii galan diiganii lakkiin ta'uu jedhanii dhufanii ficha uummata duratti walii galame sana dirqiidhaan gaalatti dhiisuu hin dandeessanii jedhee warri teknikaa saniiti dhiibbaatti godhanii fudhatanii
fudhatanii yommuu hojiitti kurratti rakkoo fidanii tokkoffaa jarri warri koree teknikaatti bilisummaa Oromoo irraa waan barbaadan qabu turanii mootummaadhaas waan barbaadamu qabu turanii kun nu guutaa jedhanii gara yeroo dhaabatan arguudhuma iyyuu ni didan ballama kennuuf iyyuu ni didanii yeroo ballama kennuuf didanii arguu didanii yeroo gubanii haamilee maanguddootaa cabsanii booda immoo turanii erga qixee sodaachisanii erga adda addaatiin haamilee isaanii tokkanii booda ni arganii yeroo argan immoo waanuma ofii barbaadan qofatti himanii waan adda bilisummaa Oromoo barbaadu akkan ta'anitti himanii jarri sigaa amma maal gochuu jalqabanii waanuma isaan jedhan sana tole jechuu jalqabanii waan nuti dhimnu ni dhaga'u garuu hojiirra oolchuu irratti rakkoon mudachaa dhufuu agarree booda gaa waraanicha labsiidhumaan galchinaa Finfinnee mateenya kottaa galaa jennaa guyyaa 20 keessatti galanii jedhanii murteessanii ittinne nuti yeroo sana aniif jaallan biroos koree teknikaa sana bira waan turreefi lakki hin danda'amu hanganatti yeroo gabaabduu kana keessatti hin danda'amu labsiidhaanis waraanni hin galu akka waraanni kun galu yoo barbaadan akka inni galutti hojjedhaa jennee guyyaa 20 sana dirqittuu godhanii yaalanii booda guyyaan 20 sun utuu ittiin bobba'in dhumatee yeroo dheereffatanii egaa yeroo itti bobba'an kana waan adda bilisummaa Oromoo dhiyeesse hunduma isaa dhiisanii kanuma mootummaan jedhe gochuutti goranii hanga sadarkaa waraanni gaaraa galu uffata hin qabu gaara keessa jireenya riphee lolaa jiraata yoo xiqqaate yuunifoormiidhumallee irraa jijjiiruudha haala hanjessanii humna kana fiduudha dubbisanii hayyee maali yaadi keessan jedhanii irraa dhaga'uudha kan immoo asii qabdan illee ibsuufiidha humni kuni humna qabsoo bilisummaa Oromooti abbootii gadaa haadhotii siinqee warra amma isatti qabsoo godhaniif isa ajjeesaa jiraniif itti tuulaniif mootummaarra jiran jedhan kanallee bilisa baasuuf dhaabbate nama dhaggeeffatamuu qabuudha abbootii qabsoo kanaatiin nuti carraan ganneen ibsineefi isin ibsaatii galchaa ijoollee kanaa waan jedhanillee irraa dhaga'aa jenneeni kan hundumaa boodaati amma galuuma jedhaniitti seenanii yeroo dhaqan ajajootii dubbisuu hin dandeenye haala kanaanii moggaadhaan waraana barbaadanii qunnamanii tokkooniif murraanii hanga arga walitti coranii galchuu yaalanii waraanni bilisummaa Oromoo gochaa isaanii kanatti quufuu dhabuurraa akka ka'e hangi gale sun galee hangi hafe sun egaa hafe jechuudha. Akkitti walii galamee fi akki itti hojjetame waliin simu jechuudha. Akki isaan itti hojjetan akki isaan itti seenanis akkasii akkitti immoo hojjetanis kana gaa jarri keenya kun maanguddootinii fi warri waan kanatti hirmaatan kun hundi akkuma irraa eegametti akkuma irbuu sana seenanitti hojjetamoo miti sana uummanni Oromoo afaradu isaan mataan isaaniillee sirrii dalagamoon dalaganii sammuun isaanii itti himuu danda'a garuu araara jedhanii dhimma akkasii furra jedhanii garuma tokkee qofa dhaga'anii gara kaan dhaga'uu dhabuun hagam tokko orbitee hojiin sun akka fiixa bahu hanqina qabu agarsiisaa akkitti jalqabame akkasii akkirra immoo ga'amee ammaaf jirus akkasii hin jechuuf hin jedhe. Hedduu galatooma adeemsa amma adeemameen waraanni bilisummaa Oromoo hagi ta'e galee hagi ta'e immoo ammayyuu didee bosonatti hafee jira. Haala kana addi bilisummaa Oromoo fi hoggansi qabsoo bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala? Akkaataan itti warri itti bobba'an sun humnicha adda qoodanii sossobanii kophaatti fuudhanii hanga tokko galchan suni nu laalesseera sirriillee miti ittiin gammanne haa ta'u garuu humni inni gale suni yaaminsii hoggansa bilisummaa Oromoo kan abbootii gadaa kan uummataa hidhamee waan itti dhiyaatame sana kabaje malee badii tokko waan hin qabneef isa gale sanallee akka gantuutti lakkoofnu yookaan hin komannu hin balaaleffannu miseensonni kun irra guddaan isaanii warra waggoota dheeraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bututee miidhamee wareega olaanaa meeqa baasee qabsoo godhaa turedha. Utuu carraasaa fi ayanjaa isaallee itti qabaanne kanneen boqochiifnee tajaajillee badhaasaa fi galataan isaan jiraachifnuudha ture. Anjaasaa waan hin qabneef dirree qabsoorra jiraataa jiran hanga ammaatti. Kanaaf